SQL maal akka ta'e maaliif akka hojjetuu fi maaliin akka hojjetamu tokko tokko jennee sarvarii isaa faana kan ilaalu ta'a. Hanga danda'aa ta'e beezikaalii wantoota beezikaal ta'an tokko tokko ilaaluuf itti deemna. Sanaaf server mana yang terjadi isa kan SQL server sebenarnya terjadi karena perlu itu browser kita sedang browser yang sesuai dengan database ini data ini karena nanti ini connect dulu itu connect kita udah sebab bisa data ini connect kita bagaimana connect tahu dengan dokumen server sana connect kita udah karena connect kita terjadi curang new guri ya gabannya kanan sintaksi itu gara-gara ada SQL kan jechuun sintaksi gara-gara SQL kan jechuun database create akan terkucuran dan table akan create update akan terjechukan dengan delete akan terjechukan order akan terkawakan ini karena hulu sa verify dasa mali kan jadi tokon koni adalah karena fufanta ngordofa ngojin database create akan terguna create sintaksi kena bawa create database Ethiopia Technical University database Ethiopia Technical University create juga pembaruan create himran amma create ini database successful itu dan baru kalau create kamu tahu amma kalau bisa as database jirai cara database kan delete or drop juga masih delete yang belum database ini pada database delete dia coba asumani ada ini drop database itu database bandel soal sehingga negara macam bandel soal ini fikir kanji sudah bandel soal balik hingga drop fikir completely successfully daerah gak refresh boleh dokan dufne fikir lalu fikir menjuru database case fikir menjuru tu berarti kita mesin garantis delete ini bandel sudah denya achinis drop ini bandel sudah denya kalau tidak curang kalau tidak mana ya curang jadi database itu berarti kita mesin successfully daerah yang proses refresh boleh ilalu jiran itu berarti kita using daerah so isa sama use itu berarti kita university use go sabab itu use go movie database itu kan pilih akan berarti ilalu tu itu berarti kita university ilalu tu database kan kisah terbentuk sabab itu akan dari levi akan dari karena use go ni karena kisah tak dulu muncul dan menyatu itu berarti inkarnasi use go that create table IT में सोच रहा था IT create muncul dan IT student ID का वो और IT student ID ये लोग muncul dan ini tidak bakal usul ini grammar key fail ini sebab ini grammar key fail ini duplicate do not create duplicate itu primary key means to create not duplicate or repeated SID ini repeated akan tanya duplicate akan tanya kan fayyadam primary key dah primary key dah when first name cari itu namun baik kan ada di password baru baik cari itu alfabet kan itu kita mereka itu sini kita teksnya itu kita size itu dah cari itu kubeta size shantama baru sekarang ini kan ganti sudah cari itu nak kasih last ini cari lemas kube hande shantama nuntur kuna kasana kube shantama taigaran hande nam kube shantama baris mundana sana alagar baris mundana wichura akasida last ini then 6 gaji mendenya 6 is short
chaarii qubee jiran galchuu dandeenya karatti kaa'in keenya seeksii erga keenye seeksii amma barattoota waan ta'aniif sadarkaa isaanii kaa'uu hin dandeenyu kana eegii barattootaa eegii yookiin gireedii barattootaa gireed jennee chaariidhaan keenya chaariidhaan gireediin barataa tokko ta'uu danda'a waliin tokko kaa'uu hin dandeenyu sana booda ammas waan biraa jechuun ni danda'ama ture gireedii keenya irraa hanga siidhuma as goonee teebilii kana cimnee hojjechuun ni danda'ama hojjechuun teebilii kana ni dandeenya kilee gaafa hanga si select goonee eksekuutii seentaaksii qabaa jechuu jira seentaaksii dogongora ittiin naggootanii asitti cufne teebilicha kana cufuun dirqama ta'a cufne irraa waan tokko kompiitari successful ta'e jira amma isa kana how to rectify goona select all from jennee rectify goona select all from jechuun mallattoo kanadha shift plus 8 number ida from IT gaafa jenne select gaafa teebiloon uummanni attribuuti dhama SCID father name last name sex attribuuti ijaarri fi dhufaan attribuuti yookiin fiildii jedhama inni kun field or attribute libsidhaan ta'amu visual faaratti libsidhaan ta'a inni kun kanaaf akkasitti dhufaa sarara insert yommuu value insert into IT values yemmuu hubanna kan erga banne value beekinaan tokko SID keenya koomaa jennaan alfaabeetikaan hunda warreen chaarii qabaatan attribuutii yeroo ijaaru chaarii boonii ijaarree dirqama mallattoo kana qabachuu qabu mallattoo uummanni qabaachuu qabu faayistiliin taaddee osoo ta'e caalaa jedhamu kooma ammas tana fayyadamuun dirqamaan caalaa guutaa erga jedhee kooma amma chaarii waa fayyadamuuf gireedii B qabaa jennaan B argatee jennu konkolaatti galchuu dandeenya bakka tokkotti galchuu dandeenya insert into value gaafa jenne row saffitti dibaala this means as keessa deemnee gaafa select goonee ilaallu actually chala is in charge to the value is kaleeraachuu caalan keenya barataa baasa akkasumatti dabaluu gochuu dandeenya insert into values insert into IT certain IT values in values jennee argamanii lama jennee kana asirratti tokko lama sadii afur jennee deemuu qabna malee tokko osoo goone nagara cheekiin goone booda sababii isaa piramarikii waan keenyaaf gara insert asirratti piraamarii sila keenya asitti tokko lama jechuun dirqama keenyadha malee tokko jechuun akkuma aannan mishi hawwii asitti hawwii jennee kooma jennee abbaan gaafa abbaa jenna abbaa kooma jennee hawwiin mana siyaa hedduu qabdi galchana jechuudha akkanatti insartii ta'ama inni kun asitti kuliin barbaachisu sila jechaa jiruuf ishii eebbaalii gajeera gura qabaa hin cufne kanatti sila hin cufneef malee eebbaalii si godhe galchuu waan dirqama isaati jaalatee hin galu eebbaalii daatabeezii sila waan ta'e daatabeezii irratti waliin deemuun kan roga saffeettidha amma su'aas dirqama sadii lama goone amma odoo irra deemne hin galbine jenne yookiin ishii asumatti ilaalla control plus lama turree barreessu control plus v jennee gochuu dandeenya so then asitti amma sadii jechuun dirqama keenyadha asitti afur jechuun dirqama keenyadha afur jechuun dirqama keenyadha
jechuun dirqamteenya asitti hawwiidha yoo ta'e Hussein ini masih ada tujuh dari masih itu masih normal kan masih tinggal safe berapa kanti siya fi datu barata kuni kada erga tokko executive wani jechuu dandeenya roles affected three roles affected three gali yeroo tokkotti galchuu dandeenya gara garatti galchuu dandeenya gaaf select from all yennoo ta'u goonu value keenya hundisaa galee jira jechuudha kino amma isa kana selecting irratti gara garaatti ilaaluu dandeenya id fi sex qofa naa baasi jechuu dandeenya select SID comma SID comma 6 that 6 about really actually change guna 6 from ID akkanatti baasuu dandeenya SID fi 6 qofa baasne ilaaluu dandeenya jechuudha teebilii keessa deemnee asiin jijjiiruu dandeenya commands 6 kana maqaa ishee gara birootti jijjiiruu dandeenya asin update gochuun danda'ama jechuudha asuma dhufneet refresh goona hin galata kallattii garaagaraa keessatti agarsiisaa achiis update gochuun danda'ama garuu asin irra caalaasaa gaafa update ta'e namatti tola jedhee kallattii tokko qofa namni eeguu qabu kallattii garaagaraa barachuu qaba namni keenya kanaaf asin update gochuun Cuma kalau ini ada okay, bisa. Saya boleh yes. Ama grade jiram. Mes grade gong. Fit. Grading keenya gara jiraa jechuudha baay'ee nama ajaa'ibu baay'ee amazing waan ta'edha kanaaf akkeenas seenu gochuu dandeenya jechuudha baay'ee namatti tola grading keenya achiinis gara side fi grading keenya akkasitti baasuu ni dandeenye jechuudha amma wanta tokko qofa naa baasii gaafa jedhamu select all jechuu danda'a all from IT jennee where jechuun Danda application jechuudha where ID SID is equal to 3 impact qofa naa baasi gaafa select godhan barata sadii qofa nu baasee sadaffaan amaan seentu jiran amaan seen qofa nu baasaa jechuudha kanaaf akkanatti ilaaluun danda'ama kan biraan orderidhaan teechisuu orderidhaan teechisuun select all from ID erga yenni IT erga amma maal anda siyaara baan jinnu masa seetan sisa rumor qabdi select all from select yenni select all from ID jana hawi ama daniya kana malta ordered first name ordered by first name ordered by ask jechuun dandeenya ask yenni akkanatti kaa'uu dandeenya
first name order sigone ko katugone asgalu bawada paste akkanatti keenyan halee kino ammaan caalaa dari eenyaan gara zeddee jechuudha gara zeddee jechuudhaaf as jechuun dees jechuun immoo zeddee irraa sumatti kanuma fudhanneet koppise paste erga goone kana disk gaafa gaafatanii zeddee irraa gara eetti deemee jechuudha zeddee irraa gara eetti deemee jechuudha kino seetu hawwii daree jala gadi deemaa jechuudha asirratti akkanatti kaa'uun ni danda'ama jechuudha gara biraatiin immoo select all from order from id jennee erga akkas jennee where jechuun where first name is equals to jennee is equals to wantoota tana keenya erga keenya booda is pure person goone maalis tana fayyadameet gaafa akkana goone maqaan kun maal ta'a yookiin asitti galchuu dandeenya kana galchuu dandeenya maqaa asitti qubee irraa ka'u first name kan irraa ka'u nuufida amma first name keessa amaan jira amma qofa nu dhufa jechuudha first name keessa hin jiru iyyuu kan irraa ka'u ta'uu hin jirre kan beekamu like yemmuu asitti walqixa sun ta'an first name like kasih gaafa galchina amaan dhufee jira laayikii gaafa ta'e maqaa qubee akkasitti irraa ka'u naafidii jechuudha inni biraa delete ilaallan delete from teebiin keenya it dha it where jennaan where gaafa akkana ta'e value hundaan harkaa dileetii godha asirratti gasii gaafa ta'e garuu wayii ijoollee daandaatti kennuu qabna SID keenya itti ta'a shan gaafa ta'e shanaffara kan jedhamu gadaatti successful ta'ee jira successful ta'e sila ta'eef deemnee gaafa laallu kan shanaffaa badee jiraan select from IT gaafa laallu shanaffara kan jiru badee jechuudha akkasitti balleessu dandeenye delete from ID where SID akkas gaafa ta'e first name akkas gaafa ta'e hundaa osoo jennee hin godhamu hanga seensoo ta'e hundi isaanii badaa jechuudha update ilaalla update immoo salary dabalee salary irratti ilaaluun hin danda'amu update garuu kallattii garaagaraatiin update immoo barata ID jalqabaarra jiru biirraa gara eetti deebisuu dandeenya gaafa update IT jennaan IT set update IT set grade update IT set grade is equals to A where jenni erga where jenni SID kin is equals to 1 gaafa asirratti B qabatin akkuma argaa jirru B qaba amma gaafa kanatti galchinu garuu SID where SID update update IT set grade is equals to A grade is equals to A where SID is equals to 1 asitti sirrii kana galchu sintaksii kana fayyadamuun beekamu yookaan hin jennuun
Roowwisa affeettidha. Roowwisa affeettidha jechuun amma gaafa dhannee ilaallu galee jira. Kan duraa A ture B ture gara A'tti jijjiiramu. Kan kana erga xumurree baakaappii fi ristoorii hojjechuu dandeenya. Baakaappii jennaan. Baakaappii baay'ee karaa lamaan hojjechuu dandeenya. Baakaappii tokkoffaa asiin hojjechuu dandeenya. Asiin teebilii kanarratti raayit kilee gargaaruun taaskii kan jedhu jira. Taaskii kan jedhu gargaaree baakaappii kan jedhu jira. Baakaappii kan jedhu kana asiin ni hojjenna. Baakaappiin kallattii sadii hojjetama. Full differential and transaction log jedhamu jira. Kallattii kana sadii ni hojjenna. Full kan ta'e full maakii hojii hundi isaa walitti qabee faayilii isaa nu teessisu jechuudha. Baakaappii kan jennu restore kan jennu kanaan ni hojjetama. Asirratti files from device gara device keenyadhaan inni kun akkasitti hojjenna. Kallattiin sintaksitiin ni raawwatama waan yaaduu fi kallattii lachuudhaan naannaa garuu kallattii sintaksii kanaan isiniif akka yaadu baakaap jennaan. Baakaap database maqaa keenya Itoophiyaa Technical University sila kaawwachuu ta'a. Database Itoophiyaa to disk kennaan disk. Is equals to disk keenya eessa jira akkamitti keenya sintaksii kana fayyadamneeti asirratti yookaan dhandheetti local disk keessatti bakka barbaannutti ijaarranaa amma fakkeenya okay amma asirratti database keenya keyboard kanarratti yookaan desktop kanarratti asirratti taa'ee jedhee diskii isaa kaa'u. Asirratti kan kaa'ee right click jennee asirratti property keessa seenee property keessa erga seenee faayilicha kana sallee goonee asirraa copy goona. Where here asitti copy godhannaa. Copy erga goonee maqaa faayilii achi keessa keenyuuf sanii wanta godhu qabu dandeenya. Amma faayilicha Itoophiyaa Technical University gaafa ta'e Itoophiyaa Technical University gaafa ta'e faayilicha achirra jiru taaddee fayyadamna. Taaddee erga fayyadamne faayilicha maqaa Itoophiyaa Technical University jedhu fayyadamne sana booda dot back jennaan. Back jennee erga jennee mallattoo kana fayyadamne. Executive gaafa goonu achi keessa dhaqee galaa jechuudha faayilichi kun executive. Successful ta'ee jira jechuudha inni kun successful erga ta'ee gaafa dhandhee achi keessa laal baakaappii kana keessa taa'ee jira jechuudha. Itoophiyaa Technical University faayiliin baakaappii isaa as keessa taa'ee jira. How to restore goona isa kana oduu fiilar ta'e yookaan immoo osoo wanta tokko kan wannattu ta'e fiilar ta'e daatabeeziin kun akkamitti fiduu jechuu dandeenya. Mi'aama fakkeen fiilar jechuun tokkoffaa asirraa dileet gochuu jechuudha yookaan drop database Itoophiyaa Technical University amma inni kun dileet yoo ta'u drop sababni isaa waa use gochaa jiru asii jijjiirran gaafa kana amma drop ta'a jechuudha. Successfully drop ta'eeraan baakaappii isaa kana waan ta'eef bareeda daatabeeziin kun asirraa eessaa finnaa akkamitti finnaa kan jedhu walumaan ilaalanii jechuudha. Amma faayilicha kana gaafa as ilaallu xiqqoo biizii ta'ee jirti practical multi-use sila ta'ee fi master irratti database kana irra galuun asi execute gaafa goona successful ta'ee godhan bu'ii bareedee namana yookaan yoo asiin bareedee asiin delete gochuu danda'ama asirratti irratti erga goone faayilichi keenya badaa erga barii booda restore gochuun uumama barsiisuun restore goona. Restore jechuun faayilicha barii iddoo baakaappii dura keenya sanii fiila hedduu ta'e booda dhaqnee iddoo fiduun restore jedhama. Baakaappii kan jennuun immoo yoo faayilichi keenya gara fuulduratti akka shakkii keessa keenyatti akka dhumne
bakka wayii kaa'u jechuudha. Bakka wayii geenye horachuu jechuudha. Restore kan jennuunis akkanatti hojjennaan. Restore database iddoo dhageenya kan university ana from this duwwaatu to this kenne gara disk na geessi jenna amma disk from disk keenyarra akkanatti bakka pisa duwwaa asitti paste goone haa dandeenya tolatan bakka pinkin restore keenyas ni dhufaa jechuudha akkanatti hojjetama amma sababii isaa asirra adda jiru kun hin banne sila ta'e computeris biyyuu waan ta'eef dhufuu malee ati bakka hojjenna restore hojjenna bakka gara lama hojjechuu dandeenya tokko faasii task irraa hojjechuu dandeenya bakka restore jedha jala lama hojjechuu dandeenya asi faayilii keenya bakka kaa'uu barbaadna asin keessa deemnee keenya desktop irraa amma fakkeenya yoo kaa'uu barbaadu user keessa deema use keessa deema taadhee keessa deema desktop irratti maqaan ijaarratee jira isarrattan maqaa sana fayyadame yookaan desktop jiru jira asirra desktop keessa deemtee taadhee irra kaa'ee ergan kaa'ee taadhee irratti okay jedhee asitti asitti back dot okay erganye faarichi kiyya achirratti successful na ta'e completely successful na ta'a akkaataa hojjetama database kana fakkaata screen structure kuni laawgeenya kana fakkaata nafana ta'a yeroodhaan wanta kana caalee fideetti sinan affeera isinis jabaadha